تسيبي تاو منوني بيخا خنا جبتين ديسا خلما فادا كاتا جيما تو يبسيته رندي بوامله تعالى فيك تعالى السلام عليكم تغليت موت رجل تعالى تعالى السلام عليكم وعليكم السلام. اوكي نجا ايام اي ادلي اصلي برد دبن اما غان هندي بكتا كوان نبي دبين ابار تولتي ما تايروتي امام مارن قديم تري هرمون سني في ولو برد دبن halkan geema murtii taphanne murtiin geema taphate I think ani reportiin dhaqna fakkaata diree xiyyaara biyya kanaa namaan gaggeesse ganama akka Itoophiyaa sa'a takka maaliin gale manatti guyyaa lafaa ooleen galgala sa'a takka mokolla mirri baafee waan guyyaa sirrii ooltan kuban qaba guyyaa mana keetitti halkan silaa geemni taphatame sanii namni mana murtiiti bulook nama godhe dabbaalii hajau ati fi warroonni gastii seenillee nama irratti haasaa turtan sanammoo galgala gaafana laayifii sun ijoolleen koomentii naa godhaa turte hayyee jaalaa hiyyeewwanne si gaafachuu barbaadu abbaan geemaa murtii abbaan tiktook murtii abbaan manaa murtii hamootota kan isa hamootota fuudhee isa hagabbu'ee nama bilook nama godhee fi hin godhin laalee adda baasuu danda'ullee isa waan ta'eef ati guyyaa laayifii irratti dabbaaltu mana murtiiti nama bilook godhettee waan haasaa ooltee fi namni leessoo wajjin haasaa oolee fi isa sarragaa bakka irraa argatte anaaf uummata kanaaf akka kanatu hin barbaadu yoo dandeesse. Waan kana guddoo keessa nama baatanii gaarii jedhanii yaada akka tokkotti. Dubbii osoo gaggaabsanii ilaaltanii illee osoo hiitanii bira kuttanii. ifne bira kutuuf garuu awwanni nan barbaade amma isin kan akka ol gaafattan. Ana maqaan bade ana budaati barcaalaa hiyya ana inaaftuu dhagayi abbaan manni isaa bulook namni irraa ta'e ijaame asiin jiraami illaa caalaan bulook dabbaaltu godhe fedhu shakkiin si yaaju illaa namni gasti irra jiru si yaaju. Ani waan jechuu barbaade murtii edda jeenitiin jedhama fakkeenyaaf. Yaa. Gaafa jalqaba mana san seenuu nama lama kan murtii qabattee murtiin afaan keenya dubbattee turte. Yes. Nama kana san keessaa tokko dabbaala akka ta'e immoo atillee dubbattee jirti. Isaan san keessaa nuti immoo namni biraa akka nama hin biloofne dubbadha kaleessatti himee jira asii biratti hin tiime. Akka fakkeenyaaf akka ana qofa osoo hin taane shakkitoonni namni hundiniyyuu isatti fudhata. Baay'een jechuudha. Anis akkasumatti fudhadhaa jechuudha. Akka haasawine keessatti illee haasawine kanuma kaleessas kanumas hin jedhee baran. Ambara arraa waan biraati hin jedhu kaleessa kanumas hin jedhee asii biratti illee yaa anis akka jaalaata akkana fakkaatetti yaa sumatti bilooketti fudhee sin jedhee baran. Sin jedhee moo jenne kaleessa jedhee hin jira jechuudha. Arralees. Okay. Ayya. Yaa akkuma namuu. Ani tamanaas isan kuban qabu haa. Ati kuban qabdu ani nafi dabbaara moo litti dubbanneera maaliin dhaabbadheeti gaafa poosti kee murtii harkisan booda laa. Edelee akkasumas hin jedhe gaafa poosti murtii harku at least kan deeqaa 50 meeqatti murtii harkadhee yoo nama galchu taate nama tokko qofan galche namni tokko chaan galche Marqos fi nama tokko kabira kan hin galche natti fakkaata no sanii achi waa takka murtii naamin san dhiisa ammoo waan keessa yaa'an. Innaa gaafa murtii kana dubbatu namni galgalaraan murtii qabaachuu ta'e mana sanitti akka yaada kiyyaatti kun dirqama yaada nama hundaa tokko. Okay gaafii takka isin gaafadhu ani sillachuu. Ayya. Ala koobbileessa keessan guddaa tokkotti. Akka caalaa ati hubattutti caalaa gaafadheeti jira dabbaan tafakkeessaa hin qabne takkeessaa hin qabne tagartee Oromoon as jirtiina agartiif hin ta'in gararraan adeemsuu ni dandeessanii. I'm ready no politics. Fakkeessaa wati isbiraa hin gabbu haala obboleessa. Rakkoo takkaan habibi. Ayyee gara Iddoo tana kan ittiin biroo. abbaa ta booda ajandaa keessanii boodis deebina. Siifi caalaa hedduu rakkoon jirtu maali? Anaa si deebisuma caalaadha. Sila caalaan beektaa asirraa deebisu. Okay, anaa deebisi. Okay, anaa si deebisi. Laal irraan hir'isin ittiin dabalin guys mana follow godhaa hundi keessan koppiin godha. Ayyee. Okay. Anaa fi caalaanii yoo xiqqaate saayiboo waggaa sadiiti. Akkaan gara TikTok dhufe baay'ee caalaan TikTok gubbaan dura ture fakkaata. Sirriitti sitti mana. Caalaan TikTok na dura qabana fakkaata. Bakka takka banannee na dura jiraatee hin beeku garuu akka waan yeroo wal barru san caalaa yeroo wal barsiise. Ni yaadadhaanii caalaan uree kan hin bare gaafan. Gaafni dabbaal bare gaafa Dubai Qaxarii jalqaba deemte. Gaafa Qaxar dhufe saatii wajjin beeka. Aybii seentee mana kan keessa boonatu nagattee caalaa galchisiise. Akkatti jalarraa kaasaa nuyi mala. Ittiin dhufa anaa asaara kun qabu. Isin koppiin. Caalaan uree yoo xiqqaate waggaa lama shur. Waggaa lama shurii fuulaas wal garree maqaas wal garree fuulbaak wal goonee waliin haasuun hanga ammantanaa. Inni yoomi gaafaan takkaffaa dura biyya kana seetu. Ani biyya Qaxar jamtu kan eegan dhufe waggaa takkittiin eegamaa haaromsee waggaa lammaffaa eegamaa haaromsuuf ji'a sadii naaf. Kana jechuun qaamaan waggaa waan haaromuu fi waggaa lama. Tootaalii anaaf caala walumaa galatti immoo waggaa lama eega saayiboo. Jalqaba sabboonaan hin dura wal beeka. Caalaa warootiin hin dura wal beeka.
agenda hedduu waliin finne isaanii wajjin. Gaafaan asuutii irraa qabamee galee biyya kana dhufuu anaa laayivii seenee taa'u caalaa orootti sabboonaan bakka nagayaan deebite kajuuf na bira seenan. Caalaa nuureetiin isaan saayiba waan ta'aniif caalaa nuuree haala saniin fidanii wal barree inni sana makee caalaa nuureetti kajaa'uun fooloo baak wal goone. Achirraan gammaan tanaatti nama waliin gargaarre nama waliin ragganne agendaa waliin uumne waliin bilbilaa waliin haasoinaa caalaan geemaa lama taphate. Geema lamaan caalaan taphate moodeetarrii ana ture. Challenging promotion ana ture. Challenging taaptaa bifa koppilingi ana ture. Akka jarraati ani miskiina waan hin ta'eef gifti qofan kan hin dheef. Ani geema sadiin taphadde geema jookar wajjin taphana tokkoon. Caalaan geema kiyya lamarratti hirmaateera. Isa sanarratti hirmaanne garuu sanbaga godhe rakkoon qabu. Waan isaan isiniifis ni beeka wal mareenneeti naa gala. Anan tuta kan dabbachuu barbaadu. Caalaan deengaddaas arraa saayiba kiyya garuu nuti nama miidiyaa waan ta'eef hoo barbaanne gara feesbuukaatiin wali qoosuu dandeenya. Asirrattis takka wal looyinaa walis gal. By the way, waan silaa miidiyaan kanarra fayyadamnu hundumaan naaf caalaan bakka itti biloog wal goone hin qabu. Bakka itti mutu wal goone hin qabu. Waliigalee mana saanaan dhaqa hatta ida waliin geema taphanne jirra. Ardurallee waliin geema taphachaa turre. Hanga ammaatti saayiba garuu waan takka waan namni nu banne ani caalaa takka nin tuqa. Agendaa irratti maqaa irratti waan tokko. Inni immoo jibbatti biloog wal godhanitti wal diineffatan osoo hin taane haasaa miidiyaati. Inni ana caalaa waan ameeshin. Anaaf dhugoomsaan bar koomantii walii goona biloog takka waliin goonu. Akka fedhe wal goonaas fideetin yaani kuna sambuusa moo buskuta jee gaafannee adda wallaalchiif nama barbaannee bar. Jechuun kanaaf ani kan dubbatutti caalaa sirbaadhaaf waggaa lamaati. Sangubbaan obboleessaa ani caalaan diina kiyyaa simiti rakkoo sirraan qabu naaf caalaa wanni takka illee nu gidduun jirtu. Ammoo hawaasa kana hagama ankeetiin jiruu fi gama isaatiin jiru ilaalcha jiru agartanii ni beektaniit. Ilaalcha uummataa ni argaa ilaalchi uummataa yoom takkaan wajjin waliigalee beeka ani akkamaa godhan si biratti bar. Uummanni kuni uummata osoo ati dabbaaltu nama narraa biloo godhan jiin dabbaaltu nama biloo godhan jee guyyaa meeqa guutuu dandeenye arrabsaa ture. Anumaa una amansiisuu bira gaanii bara jechuun mucaan kun walii taree isaa harkatee hagan ji'an illee nama nutti faa deemee bara. Okay, dirqa waan kiyya fa jaalala uummanni bitti bakka tiktooko kana na dura ture mucaan kun haaqna godhee jira. Minaalbaat. Agama kiyya wanni caalaa fi gidduu jiru kanuma jeetti yaadaan waan biraan beeku. Caalaa maaliif koostar jettee akkanattis like akkanama namni jaalallee isaa fuudhee as jirutti. Jira wanti hunduu maal kun Hundi gaafa follow guys. Hayyee. maal kan isin deebisu tanuma wanti jiru laalaate sila yooni haasun yenne dheeratalle garuu dheereessuun gaariin kuma ammoo dabbaalu jee daf dabbaale yoo waddoo nus ani gaafaan isa dha'u if bakka bu'ee danda'a. Innis gaafaan ana waa jedhu bakka bu'ee na waa jedhu. Kun immoo siree duraan wayyuu ni jira fakkeenyaaf duraan wajjin turre ajandaa tokko tokko fakkeenyaaf bakka akka gargaarsaatti wajjin turre bakka tokkummaa nu barbaachisutti wajjin dhaabbataa akka turre ni beeku. Ammallee galallee wajjin dhaabbata sana garuu gaafsan mallee ani gaafa isaan agartee bakka agartee waan takka takka immoo dabbaan jaallisaan faan isaan siree ayyumatti hiriyattun wakiyyaa gisee isaan waan hedduu keessa raakatan wajjin laaqatu ni beeku dabbaan kana. Anumaan isaanii saayimaa kanaan isaan afaan deebee isaan kana waxalaan. Ay bareeda yaanni keessan completely naagalee gaafii lamaffaa caalumaaf hin qabaa caalaa ati morono moo oromoo? Ani morono. Akka galatoon. Ati waa dabbal morono moo korono? Lakki ila asirratti ani qorxii godhee jala bireen deebisu wanni jechuu barbaadu morono fi oromooni waan safaataa agendaa ijoolleen bocheef isa akka agendaatti naagala ammoo eenyummaan oromummaan dhiiga dhaloota waan ittiin qoosamuuf ittiin taphatamuu fi waan jijjiiramuu miti jee waan hin amanuufi ani Morookoodhaa miti abbaan kiyya Oromoo ture jaarraan Oromoo ture ilmoon Oromoo ture anis Oromoodha. Akka agendaa ijoollee Saawudii amma ittiin taphannu kanatti koo Moroonoo eegee taphachuun hin danda'a fiidoon akka baraala naa ba'uuf ammoo Oromummaa fi Islaamummaa ittiin gaafii tokkoon uummata nama kuma 7-8 as waliigala nu bira jiru kana birattis gaafachuu barbaada. Ganama kana Facebook irratti suuraa ati post goosita akka argite. Yaa hamni beektaati. Ada manati yang durani. Mali foto ko posto ya cu mali foto nana kan nimbar bada ti posto ko mali foto. Ya ati nikai te wan dirtu fi inta tus mi bare dura ranke ke zabon kap du fudun fada. Okay. Ya ni andesan. Garu nama sana waji wal kabate wan takoni fasi garu warma. Ayya.
يعني نمس إنما نوجه جراتها ترى نبيع أما أنا مثلا يتسلم اوكي نبيتا نما osoo abbaan fedhe bakka kana akka fedhe taa'aa oole akkana zoor jee nama laalle tokko filoon gee basheetu namoota dhimma takka waan takka irraa qabe takka jechuun ituma osoo balaan tun samii akkana gabbuute miidiyaa kana dhufee nama deebisaa kan nama wajji kannee bakka jechuun nama ittiin buune takka namni suni ani garuu waan ati gooteef naa galuu dideetin wallaaleetin mucaan kun maal jechuu fedheeti like silkii isii barbaadatee murtiin fuudhee jire jechuunif deemamoo dhageessee jirtaadha gaafatu deemamoo naa osuma itti himtellee nama gammadu namni sun nama gaarii qalbii gaarii qabdi nama gaariidha nama yeroo gaarii jireenya gaarii hojii dabarsinee adda baane sanin akkasitti si ibsuu barbaada still namni jireenya gaarii hojii dabarsee adda baan kabajan qabaa fi adda oolee namni kabajaan adda ooluun akkasi Denggadani ada tak? Saya cuba lihat kabaratnya sih dah bra. Dekat asmarat sih kamu budak. Ta denggat caltu aman yo banatin tenya gafa bawa bamana sih kaptu jaccat maget tekan. Jaccut Abu Siti fangka sunda genda tati because namni yo am tulle na dabe gafa janjur sanga machuot kin kabakat rewante fi. Namni mata saya adalah kagari tu jiranne. Ya makana masani kabaju maya mugari dati mo am makasih kabajagam tefkala tomi. Ani amma sih wajah sahum berbada, friend dumma sih wajini eklum berbada. Entah tu durani stenya, bakar harga nu filti. Amma sarar ke kasih kasim batum berbadu, jiman kawai susu berbada. Obleti ya Hindu besar. Anu kamal sun dah debe nama kamu miti. Okay ya. Oh, amma kana bila dah brigafi bila tinggal baca ala no so belum fadil si bila tak kostar je. Oni dabal gafi si kaba. Okay. So qadir martuni beta. Selara konten dari mau unda wajah hindum tu at. Wallahi dah. Ane ni mau jiro kongkap. Ebso kadir martum be ko neso. Okay. Ya, embe ko gafa sinja garu. Isa wajji sahibu man kabu follow back wala rangkap nu wala ndubes. Public video ni wara media ni nak. Thank you. Okay, dangga wali khakot tani kabdani. Dangga wali khakot tani kabdani sivin. Nalbo boleh soal biaya kata tadi jiran ini biaya Ethiopia jiran dia hisap cinta dangga wali kon semua surat yang ada narat. Thank you. ጊዜ ሁንደ ማሊፍ ወልበር ባደ ያኒ በቃ ማሊፍ ወልዱ ቢሱ ለፌን يوم ولا قدر تكالتي ولا قدر نافني والله هنا ولا قدر اوكي مي ولد بيس سلام ربي تول غبا دامي امبر تاني لا يوجي ركون كبو لا سلامة ربي ولا ربي فدامي درا سلامة ربي كو فانا غورم ما دول بيس ناشي غريت حبيبي اييه ولد السلام عليكم حبيبي موتر رجل تيبسا لا وعليكم السلام oke naga Mirkan Fayuma asgenya bo alhamdulillah dabbal lanjani oromo da warar geti kadarin jira durani situ oh mayet durani ni sabi ka war kadoni nama wa katumbe fayata ya nambe ko mal ko be ko ya ya oke agena be tegala tomi ani TikTok isin kaba Facebook lain kaba oromo da foga shirin de cigala tide me sabab siyasa oromo TV amma sulin ke siyasa wadu wala oromo fi nama wasana oromo fi mit nama wasana ibsos tagale tagale tu ni billah alayko ay majid nama wasana ra walda ban nama da cira wallolani da me male oromo fi oke ko isa amma wanta kasinjan mia hasa ya wani singa ju berbadu ma tadura uji khede jabang rakongkap wan berbadu jaddu abba berbadu farsi abba berbadu arabs rakongkap mali fi an amma kuma te masura nama khaja surat ya kan tukana ti sura nama khaja kan ture amal lenin kada gafa asli fa gafa maiki fa nama denas ge media khana ratti imama marate qur'an la labde namni fa masanjur nyunu negatif ka barka ture nyunu goda fi laga fi garum da be bakatana ge garu wa kan silam la fatima la fawjur to kana anamma nama dawa dufen dina ka badulle training ka bad tiro ko bamit totally wati kati media wasa kan bada fayda men jira fayda mutin jira okay dabal jitu kan sing ka ba so fitatin oson fitatin sing ka ba so fitatin ibson fira hinqabu yon sinje murti wan sifar suhna jechu dan des kana wabillahi to rabbi din sikhan garu mana khaytir rain siga fada annabira wain arga mana anke atlen nu sobtu namni qomni takayo sibila jirate
Humni lama yoo si bira jiraate namni jiru sun hundi ni jaallate. Ibsoon ni jaallatanii jii gaafa dhume. Waan dabbaa arrabsuu fi miti. Kana gaafiin qabu waran. Waan dabbaa arrabsuu fi miti. Yoo inni akkana gastii mana kana yeroo dhufe xiqqaa fi This nama motif belum godini. Waan inni haram murtee malee akka sechuun barbaanne waan isaa gadi jiru maali? Ibsoon deengate miidiyaa banate. Amma hojjechaa jira. Hojii isaa kana oofee booda faayidaa jijjiiree faayidaa nama osoo hin taane faayidaa isaa akka irraa buufatu kan jee malee amma namni sin deeggaru baay'ee ibsoon bira arrabaan kana nama arrabsu nama arrabsu. Arrabaa bifa diraamaa fi qoosaa fi maal fakkaatuun nama arrabsaami. San gubbaadhaan nama filtaran gaadne. Itoophiyaa keessa dhaabbata akkaataa inni dhiyoo shaglumaa Hani jechuun bakka jiraame. Yaa laayin inni qabatee deemuun qofti laayin afanii. Willee yaa bataatis maarree Arraba inni nama arrabsuuf namni isa jibbuu qofa osoo hin taane laayin inni qabatee dhaabbatuuf itti fiduu waraabuu san qofa jaalata namni yoo barbaadde. Kanaaf namni isa galatu hin jenne jaalala namni sii qabu kana faayidaa ittiin buufadhu ittiin fayyadami. Baay'ee namni lafaa keen dalagu beekaa uuma dalagu hunda amma nama fayyadda amma fayyadda. Baduun faayidaa inni hunda dhabu lafa irratti. Ankan inni isaadhaa meeqa obboleessaatti kana na arrabsuu danda'a anaa isinis sii godhe. Ammarraa borurraa maalirraa yeroo sochoolatti waan barbaade jee ani hojii kee ittiin jira. Bizinesi kee ittiin jira, dalagaati ittiin jira. Ani waan hin godhuuf waan inni sunumaan hin baradhu anuun hin beeku. Abbaan datti aarees na arrabsees na faarsees na tuntoo na tunnoo. Namni kuma afur jirtan kun mana yemin barbaada. Yaa sama boon qabuun. Itti fufa itti fufa. Xumurante. Okay, ibso rakkoo tantee maali dabbaali wajji? Dabbaala kana maaliif gizee hunda quuta maaliif gizee hunda waa'ee taanii rakkoo tantee maali? Dabbaal wanneen gizee hunda quuf. Gizee hundatti dubbadhu yookiin yaada isaan faallaa gizee hunda niin qabanaaf inni an isaniin beeka gaafa miidiyaa kana ifiin eegalin laalaa ture garuu gaafa sanii dubbadhullee dubbiin xiyyan dhagaamtu waan ta'eef gaafa gizeen dubbadhu dubbiin xiyya dhagaamtutti dubbachuu eegale tokkoffaa dabbaal histiidha maalirratti histiidha yeroo namni Oromoo tokko ka'eetuma muuziqaa tokko gadhiis fadhu kanama amma gaafa Faatuma Ahmadiin muuziqaa deebitee muuziqaa Maashoo Abdurrahmaan san gadhiifte jee maal jee immoo akkas zeemi inni akka nama yookiin nama dhugaa Maashoo Abdurrahmaan baasuu deemuu fakkaata. Isii tanallee haqa isii baasu inni immoo qorqota jira yuutuuba Sabriinaadhaa riipoorti irra goosisee irra gubsiisee haqee isanii beeka inni waan dalage sanirraa as deebi'ee gizeenii fi inni Faatimaa tanatti as ka'uun itti aare sii galee. Akkam tanallee haase inni tiktokara malee artistiidha artistii gidduu maaltii sanadha siigalee feemasummaan akka tokkotti nama harkaa baate siigalee namni qaraatiin qabnillee inni feemasa ta'uun barnootaa miti feemasa jechuun afaan oromoo nama beekamaa jechuudha malee maaliif gizeeniif namni tokko waan takka gadhe viidiyoon akka baariyaala baatu fooloo harkatuuf laayikii barbaada maaliif waan hin taane dalagaadha maa gizee hunda dhugaan dubbanne siigalee waan biroo hafteen qabu miskiina ni gargaara waa hunda cina jira. Wata kairina biro orang kamu, halas. Oke. Murti asirratti ibso yoo tumara deeggarate asirratti tadi bakka nan jiru kana waan hin jirreef waan akka inni itti haasa'u qofti yoo laalteetti ammallee aaraa fi miiraa fi arrabaa keessa jira. Ani sana rakkoon qabu. Garuu waan inni waliin dhee jiru. Waan amma gaafattee kana osoo ragaa gaafatte takka seeqanuu hin danda'u. Fakkeenya tokkoon seeqan. Sabriinaa Jamaal lubbuun jirti mi? Dawwalii gaafadhuun. Sabriinaa Jamaal gaafa artist Iftuu Maammadii wajjin wallaban ana dura Aliyyi Saabiffaan Naayiroobii irraa Turaan faan Ameerikaa irraa namni maqaan isaa Iskuu Dirree jedhamu Jarman irraa guruppii walii godhanii Sabriinaa fi Iftuu waliin dubbisaa turan. Ani gaaf kana quban qabu. Isaan hundi lubbuun jiranii as jalaa jiranii waliin si baasa. Tokko maal godhan si fakkaata? Iftuutu ani miilan qabu Sabriinaan teenya na tuffattee sirba kiyya hayyama kiyyaa malee walaloo keessa galfattee haja'u himatti jara kanatti. Gaafana jarri isii tana miseeja guruppii godhanii gidduutti haasaa turan. Jarri kun maal godhuu barbaadan sitti himuun? Kuma 50 yoo ta'e kuma 20 yoo ta'e waan sirba kanarraa argattu waa xiqqoo Sabriinaan tun Iftuudhaaf akkanaatti barbaadan. Ayyee. San gubbaadhaan beekamtii fi kabaja duraan hayyama isii gaafachuu dhabdeen san deebitee akka kabajaa isii gaafattu barbaadan. Ayyee. Sabriinaa wallee waan kana hayyamuu didde sii galee yeroo sanitti. Ayyee. Boodarra namni Iskuu Dirree jedhamu Jarman irraa na barbaadee miseeji naa godhe. Brother tanaaf si barbaada anaan jedhe. Hayyee. Sabriinaa qaamaan hin beekaa. Iftuus na qunnamsiise Iftuu na qunnamsiise Iftuu wajji haasoo. Iftuu teenya maal taate? Dabbal keenya nama qaamaan miidhamaadha. Saba kanaaf yoo xiqqaate waggaa hanganaan lafaa ture.
artistoonni Oromoo hundina tuffatanii miidiyaaleen Oromoo hundina tuffatee Oromoon isna tuffattee anaa jireenya kana keessa jiru obboleettiin irratti qoodhaa waan kiyyaayee maammalee daleetii kanaan na aarseet. Sirma dhaggeeffadhaa dubbii kana. Baay'ee wayii icciitii dhaarraa sirriitti hima. Jarri kun lubbuun jira dhufanii hijibaan hangachuu danda'a waan ta'eef. Okay? Achirraayin Sabriinaa dubbise. Dhugaadha hayyama isiin gaafanne sirba hojjedhe naan jette. Amma asiin deebi'e. Aliyyi Saabit Dabbaal nan dubbifne haa jiru. Aliyyi Saabit artistiin keenya haa jiru. TikTokiidhaan miseejji godhee fi nambara isaa WhatsApp irraa fuudhee wallabdee gara kanaa gaafadheen. Gaafaan kana hunda godhu namni kaartiin haguutee namni biizinasii naa isaaf jiru beekan. Achirraa inni itti gallakisee tura Ameerikaa gaafadhe. Isaan hundinatti himan dhugaadha naan jedhan. Deebi'een iftu deebi'e iftu ati amma maal barbaaddaan jeen kallattiidhaan. Dhiifama Koi caalaa dhige. Yoo caalaa dhige koi. Waan inni jedhan sirriitti maa. Yoo kan immoo ni baafan deema yoo taani wal doorsi yoo yaasa. Dhimma keenya malee ragaa kan jirre kan walii galee ba'uu dandeessa. Ammoo ibsa wajjin haasofne namooti yoo danda'ama ta'e. Caalaa yoo ba'uu feetee rakkoon qabu. Yookaan bira taa'e si barbaanne garuu osoo deessees. Dhimma agendaa. Caalaa xiyya Habibi neetwoorkii isa qabu immoo.